Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti nuuftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundattis nuuf qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarra keessatti haala iskiriin weelparii jechuudha yookiin ammoo iskiriina bilbila keessanii suuraa isa hidhattan sana jechuudha. Akkamitti akka laayivii yookiin ammoo viidiyoodhaan akka inni agarsiisu jechuudha. Kallattiidhaan wanta yeroo isaan irra jirtan fakkeenyaaf fuuldura kaameraa keessaniitiin akka inni agarsiisu akkamitti akka isin taasisuu dandeettan isin agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan faana tura. Egaa kanneen jalqaba fira chaanal Afrikaa Samsung hordoftan barnoonni keenya turtan chaanal keenya subscribe godha. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godha. Hiriyoottan keessaniifis qooda akka irraa fayyadamaniif. Egaa hordoftoota keenya jechuudha. Kana tolchuudhaaf appilikeeshinii tokko isin barbaachisa. Aappii kana Google Play irraa argattu. Aappiin kun maqaan isaa Transparent Live Wallpaper. Aappii kana daawunloodii godhattu yookiin ammoo install godhattanii buufattu gara iskiriin bilbila keessanii sana booda jechuudha. Iskiriin bilbila keessanii irratti live wallpaper jedha kun haala kanatti sana booda al tokko ofirratti cuqaaftu. Yeroo jalqabaa dhuftaniif yookaan inni hayyama isin gaafatu kan ta'u taate hayyama ni kennituu fi erga hayyama kennitaniif booda haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Erga inni haala kanatti isiniif banamee booda asirratti welcome live wallpaper transparent app information jedha. Waa afurtu jira jechuudha. Waan afran kana keessa transparentii kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Isa irraa olii irraa gubbaa irraa gara gadii irraa harka isa sadaffaa irratti argamu kana jechuudha. Yookiin ammoo jara irraa gara oliitti isa lammaffaa irratti argamu kana jechuudha. Isa kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti iskiriina yookiin ammoo kaameraan fuuldura bilbila keessanii yookiin ammoo duuba keessanii inni suuraa achi gargalchitanii badhee kaaftanii sun jechuudha. Haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Yookiin ammoo haala kanatti badhee fuuldura keessan isiniif agarsiisaa jechuudha. Sana booda maal gootanii iddoo mallattoo giriina yookiin ammoo magariisa qabdu set wallpaper kan jedhu kanarratti al tokkoof deebitanii ni cuqaaftu. Sana booda home screen yookiin ammoo keessa iskiriina bilbila keessanii irratti hidhachuudhaaf home screen isa jalqaba irra jiru kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Haala kanatti erga cuqaaftanii booda hidhattanii jirtu jechuudha. Yookiin ammoo wallpaperiin yookiin ammoo jechuudha suuraan isin iskiriina bilbila keessanii irratti hidhattan sun irraa ka'ee bifa viidiyootiin yookiin ammoo laayivii isiniif hidhamee jira jechuudha. Yeroo isin jedhu ni agartanii isa kana kun fakkeenyaaf harka kee kana ni agartan jedhe yaada argitaniirtu. Haala kanatti hidhachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf kun laaptooppii keenya fakkeenyaaf laaptooppiidha. Fuuldura kaameraatiin yookiin ammoo gara dudduuba kaameraatiin badhee achi gargalchee jira jechuudha. Badhee agarsiisaa jechuudha. Kun haala kanatti appilikeeshina keessan keessa galtanii fayyadamuu dandeettu jechuudha. Osoo kaameraan bilbila keessanii haala kanatti badhee agarsiisu yookiin ammoo weelpeepariin yookiin ammoo suuraan inni iskiriina irratti hidhatan sun bifa laayiviititti jijjiirtanii kaameraadhaan agarsiiftanii haala kanatti fayyadamuu dandeettu isin jedha. Egaa hordoftoota jechuudha. Barnoonni keenya kanarraaf qabannee kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee dhugeenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.